Yemen yeroo murteessaa maarree deebiin gaaffii sanaa Yemen keessatti isa eeggachaa turte. Bara sana Hussein Suraan hojii Western Somalia Liberation Front irratti bobba'ee ture. Namoota walitti qabuu, hariiroo ijaaruu, deeggarsa barbaaduu, kaayyoo dhaabichaa fuulduratti tarkaanfachiisuuf hojjechaa ture. Garuu Yemen keessatti waan hin eegne tokko isa quunname. Namoota yeroo sana hedduun hin beekne garuu seenaa boodaa keessatti maqaan isaanii beekame. Namoota akka Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa fi sabboontota Oromoo biroo yeroo jalqabaaf yaada tokko haala qindaa'een dhiyaatee dhaga'e. Yaada inni kana dura akka salphaatti hin dhageenye. Bilisummaa Oromoo, Oromummaa, kaayyoo Oromoo. Namoonni sun mootummaa biraaf hin falman ture. Ajaja mootummaa biraas hin eegan ture. Faayidaa saba biraatiifis hin socho'an ture. Waan tokko qofa irratti falmaa turan: mirga ummata Oromoo. Yeroo sana keessa gaaffiin waggoota dheeraaf sammuu Hussein keessa ture deebii argachuu jalqabe. Suuta hubate. Western Somalia Liberation Front keessatti waan barbaadu kan arganne, qabsoon inni keessa ture sun kaayyoo Oromoo giddu gala akka hin godhanne, Oromoonni achi keessa jiran akka humna itti fayyadamaniitti ilaalamuu danda'u. Garuu murtiin isaanii harka isaanii keessa akka hin jirre hubate. Hubannoon sun salphaan turre. Sababni isaas Western Somalian Liberation Front dhaaba ala irraa ilaalu miti. Dhaaba inni keessa ture. Dhaaba keessatti mootummaa qabu. Dhaaba keessatti maqaa qabu. Dhaaba keessatti amanamaa ta'e. Kanaaf murteen inni itti aanu murtee siyaasaa qofa hin turre, murtee jireenya isaa ture. Yeroo dheeraadhaaf yaade, waan dhaga'e, waan arge madaale. Dhumarratti garuu murtee isaa fudhate. Murtee namoonni hedduun fudhachuu sodaatan. Western Somalian Liberation Front dhiise. Guutumaan guutuutti dhiise. Qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuuf murteesse. Murteen sun gatii qaba ture. Gatii guddaa. Sababni isaas namoonni inni dhiisee deeme suni alagaa qofan turre. Michoota isaa turan, deeggartoota isaa turan, namoota waggootaaf waliin hojjetaa turan. Garuu amma inni isaan keessaa ba'e mootummaan Somaaliyaa murtii sana salphaatti hin fudhanne. Namni isaan keessaa tokko iccitii isaanii beeku, sochii isaanii beeku, karaa biraa filate maal ta'uu danda'a? Kanaaf Hussein Suraan balaa guddaa keessa seeni. Garuu wanti nama ajaa'ibu tokko erga murtee kana fudhateen booda duubatti hin deebine. Ammas gara fuulduraatti deeme. Sababni isaas amma yeroo jalqabaaf karaa isaa argate. Yemen keessatti murteen sun fudhatame. Amma garuu gaaffiin biraa ka'e. Qabsoon Oromoo yoo jiraate eenyutu ijaara? Deebiin gaaffii sanaa immoo yeroo muraasa booda kan mul'atudha.